Assalamualaikum warahmatullahi. Akkam nagaa jirtu? Jirra alhamdulillah. Egaa barattoota barnoota keenya darbe keessatti waa'ee kiyuubota laaluun keenya ni yaadatama. Har'a mata duree haarawaa kiyuub ruutota ka jedhu waliin ilaalla. Hanga dhuma sagantaa keenyatti nu faana tura. Lama tuqaa lama. Gocha 2.5 tokkoffaa qabeen kiyuubii tokko 1,000 meetir kiyuubii yoo ta'e dheerinni roga isaa barbaada. Qabeen keenya kiyuubiidha jechuudha. Egaa wanni tokko kiyuubii yoo ta'e rogoonni isaa sadanu jechuun oleen, dalgee fi dheerinni isaa walqixa ta'uu isaa beeyna. Kanaafuu qabeen teenya yoo akkana taatu ta'e kun bakka kun gubbaarra ta'uu danda'a, bakka bishaan itti gad jedhamuun. Egaa rogoota sadan keessaa dheerinni tokko meeqa ta'edha? Kuni xaa yoo ta'e kunillee xaa ta'a, walqixa jechuudha. Kunis xaa ta'a. Kanaafuu maal qabna? Xaa baay'isuu xaa qixa ta'a. Meeqa ta'e? 1,000 meetir kiyuubii. Xaa meetir astillee meetir hin qabna. Kanaafuu 1,000 meetir kiyuubii jechuudha. Egaa hundeen isaanii yoo tokko ta'e lakkoofsota paawuriidhaan isaa walitti edaana jechuudha. Xaa tokko meetir kiyuubii goona. Maaliif asittillee meetira 3 qabna waan ta'eef qixa ta'a 1,000 meetir kiyuubii. Salphisuudhaaf jecha meetir kiyuubiidhaan balleessinu. Xaa paaworii 3 qixa ta'a 1,000. Amma gatii xaa argachuudhaaf deemna jechuudha. Kiyuubii tan irraa balleessuu qabna. Isii irraa balleessuudhaaf to the power cube goona qixa ta'a. Gamanallee raadikaal yookiin kiyuub ruutii jala galchina jechuudha. 1,000 akkas ta'a. Egaa xaa kiyuub qixa ta'a 10 to the power 3. Tun tanaan baddii xaa qixa ta'a 10 ta'a. Kanaafuu gaaffii tokkoffaan oleen isaa meeqa ta'a ka jedhuuf yookiin immoo dheerinni isaa meeqa jedhuuf 10 ta'a jechuudha. Qabeen keenya gara hundaanuu 10 qaba jechuudha. As birallee 10, asiinis 10, gara hundaanuu 10 wal fakkaataa qaba. Lakkoofsa kiyuubii isaanii armaan gadii. Gaaffii lammaffaa lakkoofsota kiyuubiin isaanii armaan gaditti kennamee barbaadi jedha. Fakkeenyaaf A 125 lakkoofsi kiyuubiin isaanii. Lakkoofsi kun kiyuubii isaa kamtu akkana ta'e yoo jettu 5 jechuudha. Kana jechuun akkamitti arganni ka jedhuuf 125 kiyuub ruutii jala galchuu. Akkuma karee fi daleenisaan kun kanaan badaa qixa ta'a 5 qixa ta'a 5 akkasitti dalagamu. Gilgaala 2.6 gabatee kiyuubii fayyadamuudhaan kiyuubii lakkoofsota armaan gadii barbaadi jedha.
A torba tuqaa 0 kiubii keenya bira dhaquu qabna. Kiubii keenya bira dhufna jechuudha. Egaa gaafiin A torba tuqaa 0 kan jedhuuf asii gara gadii torba bira dhaqna. Torba tuqaa 0 jechuudha. Torba tuqaa 0 isii tana. Torba tuqaa 0 gara cinaatti ammoo 0 dha jechuudha. Kanaafuu meeqa ta'a? 343 tuqaa 00 0 jechuudha. Gaafiin tokkoffaan isaanii. Gaafii lammaffaa 2 tuqaa 37. Duraan dursinee 2 tuqaa 3 bira dhaqna. 2 tuqaa 3 isii tana. Gara mirgaatti ammoo lakkoofsa 7 bira dhaqna jechuudha. Lakkoofsa 7 bira yoo dhaqnu meeqa arganne? 13 tuqaa 3 tokko 2 jechuudha. Egaa walumaa galatti hunduu haala kanaan hojjetama. Kan A haa laallu ka A isa dhumaa jechuudha. A'n dhuma irratti argamtu tana 9 tuqaa 9 keessatti argama. 9 irratti argama. Lakkoofsi kiubii ka gabatee kennaa ka dhumaa isa kana. 997 tuqaa 003 isii tana jechuudha. Hiikoo 2 tuqaa 6. Lakkoofsi tokko akka baay'ataa hirmaattota wal fakkaatan yookiin walqixa sadiitiin yoo ibsame hirmaattota kanneen keessaa tokko kiiyub ruutii lakkoofsa kenname kanaa jedhama. Irra deebi'a. Lakkoofsi tokko akka baay'ataa hirmaattota wal fakkaatan yookiin ammoo walqixa sadiitiin yoo ibsame hirmaattota kanneen keessaa tokko kiiyub ruutii lakkoofsa kenname kanaa jedhama. Ifa gochuudhaaf kamareef ilaalle keessaa 10 baay'isuu 10 baay'isuu 10 kita ta'a 1000. Egaa maal jedhaa jira? Lakkoofsi tokko akka baay'ataa hirmaattota wal fakkaataa yookiin ammoo walqixa sadiitiin yoo ibsame kumni tokko baay'ataa lakkoofsota sadan kanneenii yoo ta'e hirmaattota kanneen keessaa tokko kiiyub ruutii jedhama. Kunniin hirmaatadha. Hirmaattota kanneen keessaa tokko maal jedhama? Kiiyub ruutii jedhama. 10 kiiyub ruutii 1000 jechuudha. 10 paaworii 3 qixa ta'a 1000. Kunis yoo yaan kiiyubii lakkoofsa xaa jechuunis yaa qixa ta'a xaa kiiyub ta'e xaan kiiyub ruutii yaa jedhama. Kunis mallattoodhaan xaan qixa ta'a kiiyub ruutii yaa ta'a. Mallattoon tun mallattoo raadikaalii jedhamti. Yaan ammoo raadikaandii jedhamti. Kiiyub ruutii A barreessi yoo siin jedhe fakkeenyaaf kiiyub ruutii A barreessi yoo siin jedhe maal goota? Akkana goota jechuudha. Yommuu dubbifamu kiiyub ruutii A jedhamee dubbifamu. Sadiin tun maal jedhamti? Indeeksii jedhamti. Indeeksii. Aan ammoo raadikaandii jedhamti. Isiin tun raadikaandii jedhamti. Raadikaandii. Hubadhu. Tanaan dura kan darbe keessatti waa'ee kiiyubii barataa turre. Fakkeenyaaf 3 kiiyubii jechuun sun 27 akka ta'e 5 kiiyubii jechuun 125 akka ta'e akkasumas 2 kiiyubii jechuun 8 akka ta'e laalaa turre. Kana jechuun 2 baay'isuu 2 baay'isuu 2 5 baay'isuu 5 baay'isuu 5 3 baay'isuu 3 baay'isuu 3 akka ta'e barnoota keenya kan darbe keessatti barannee jirra.
kun waa'ee kiiyubiiti. Waa'ee kiiyubiiti. Mata duree har'aa kana keessatti ammoo waa'ee kiiyub ruutii galagaltoo kanaa jechuudha. Waa'ee galagaltoo kanaa barataa jirra. Fakkeenyaaf aan kiiyub ruutii baa yoo ta'e, aan kiiyub ruutii baa yoo ta'e, asii gama arraa kiiyub godhuudhaaf kiiyub yoo goonu gara duubaa deebisuudhaaf ammoo kiiyub ruutii goona jechuudha. Kiiyub ruutii lakkoofsa kennamee barbaadu akkamitti barbaanna? Kiiyub ruutii lakkoofsa kennamee tokko. Kiiyub ruutii lakkoofsa raashinaali barbaaduuf tooftaalee adda addaatiif gargaaramuun ni danda'ama. Isaan keessaa muraasa akka armaan gaditti ilaalii jedha. Tooftaan tokkoffaan maalidha? Hirmaattota koobxii diddiriirsu. Hirmaattota koobxiitiin diddiriirsu. Fakkeenyaaf A haa fudhannu 512. 512 kana haala kamiin hirmaattota koobxiitiin diddiriirsina? Fakkeenyaaf 2 hiruu dandeenya. 2f gaafa hirru 256 ammas 2 hiruu dandeenya 128 2f 64 2f 32 2f 16 2f 8 2f 4 2f 2 2f 1. Kanaaf 2 kenna lakkaannaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 meeqa ta'e jechuudha? 2 to the power of 9. Kuni diddiriirsuu hin dandeenya. Egaa paawarii 9 arganne jechuudha. 2 paawarii 3 yookiin 2 kiiyub baay'isuu 2 kiiyub baay'isuu 2 kiiyub qixa ta'a 2 paawarii 9 ta'a. 2 kiiyub jechuun 8 baay'isuu 8 baay'isuu 8 qixa ta'a 512 ta'a. Egaa isa kana saddeet ta'a jechuudha. 8 kun 3 baay'atee waan ta'eef isa kana raadikaala jalaa baasuudhaaf 8 paawarii 3 qixa ta'a 512. Egaa isa kana kiiyub ruutii barbaade waan jedhamneef 512 kiiyub ruutii jala galchine achi yoo baasnu meeqa ta'a? 8 arganna jechuudha. Haaluma kanaan hojjechuun ni danda'ama. Gilgaala 2.7 2.7 kanneen armaan gadii shallagi jedha. Aan maal jetti? Kiiyub ruutii 8. Hii kana barbaaduudhaaf lakkoofsa kana baay'ataa 3 hii godhu. 2 baay'isuu 2 baay'isuu 2 2 paawarii 3 qixa ta'a 2 yoo jala ba'u akkas ta'a jechuudha. Baa 0.064 yoo bahu isa kanas baay'attoota isaatitti diddiriirsuu qabna. 0.4 0.4 baay'isuu 0.4 baay'isuu 0.4
Kanaafuu asis sadi qabna power indeksii tenna sadihi 0.4 cubic godhuu dandeenya. Kun yoo bahu 0.4 caa indeksii sadihi negative 27 isii tanallee diriirsinee argachuu dandeenya. Sadi baay'isu negative sadi kita ta'a 0.3 cubic goona. Kun ammoo negative sadi ta'ee nuuba. Maaliif isii tanaan balleessinaa jechuudha. Da kuma tokko irra kuma tokko dhibba sadii soddomii tokko. Isa kanas ni diriirsinaa akkuma baratame as bira cubic qabna. Indeksiin kenna sadii jechuudha. Kudhan baay'isuu kudhan irra kudha tokko baay'isuu kudha tokko kita ta'a kudhan irra kudha tokko the whole cube goona. Egaa achi keessaa yoo baafnu kudhan irra kudha tokko argan. Daan akkas fakkaata. Eenis wal fakkaataadha. Negative sadde irra dhibba tokko 25 isa kanas akkuma baratame goona. Lama irra shanii cubic goona. Kun as keessa yoo bahu negative lama irra shan arganna jechuudha. Hubadhuu jedha. Homa tanaan dura barnoota darbe keessatti ilaallee nu hubachiisuuf deema jechuudha. A fi ba'an yoo miseensa lakkoofsa raashinaali ta'an wanni beekuu qabnu tokkoffaa cube root a baa jechuun dhiifama a baay'isuu baa jechuudha. Lammaffaa cube a irra baa cube root a irra baa jechuun cube root a irra cube root baa baan miti 0 yoo ta'e lakkoofsi kamuu 0 fi ramuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Fakkeenya 19 tokkoffaa cube root 27 baay'isuu 125 kan addaan babaasu jechuudha. Cube root 27 baay'isuu cube root 125 sadi baay'isuu 5 kita ta'a 15. Baanis akkasuma tooftaa lammaffaa ilaalla. Tooftaa lammaffaa gabatee cube rootitti fayyadamuun agarsiisuu ta'a. Gabatee cubeitti fayyadamuun cube rootii barbaaduuf lakkoofsota kenname gabatee keessa barbaadu itti aansuudhaan lakkoofsa toora duraa keessa jiru barreessu. Kana booda lakkoofsicha irraa ka'uun gara olii lakkoofsa dalgee irratti argamu barbaadu. Lakkoofsi argamu cube root lakkoofsichaa ta'a. Adeemsi isaa isin galeera.
mee tokko tokkoon ilaalla. Gabatee kiiyubii fayyadamuun kiiyub ruutii barbaaduuf lakkoofsa kenname gabatee keessa barbaadu. Lakkoofsicha kee dhayitee gabatee kee keessa barbaadda jechuudha. Keessa kana barbaadda. Itti aansuudhaan gara bitaa deemuudhaan eega lakkoofsan argattee gara bitaa deemuudhaan lakkoofsi sun maal irratti argame ka jedhu ilaalta jechuudha. 2.3 fakkeenyaaf akalee kareefiti. Kana booda lakkoofsicha irraa ka'uun gara olii asirraa ka'uun gara olii deemuudhaan lakkoofsa kamirraa akka jiru barbaadda jechuudha. Sana booda lakkoofsicha kiiyub ruutii argatte jechuudha. Lakkoofsan barreessita. Fakkeenya haa ilaallu. Fakkeenya 20ffaa. Fakkeenya 20. Gabatee kiiyubii fayyadamuun kiiyub ruutii 6 meeqa barbaadnu jedhee 48 jechuudha. Barbaadi jedha. Jalqaba lakkoofsa kenname 64.48 gabatee keessa barbaadu. Lakkoofsa kana qabattee gabatee keessa barbaadda. Gabatee keenya bira dheenee qabatamaa waan kanaa ilaallu. 64.48 argama ka jedhu duraan dursinee haa barbaadnu. Fuula 25 irraa eegalla. Yoo barbaannu isiin iddoo kanatti argamti jechuudha. Meeyyeen argannee jirra. Eegasii argannee gara bitaa deemuudhaan lakkoofsa kamirratti argamti ka jedhu yoo deemnu 4.0 dha. Gara olii lakkoofsa tokko qabna jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi nu arganne 64.481 kan gabatee keenya irra jiru. Kitaabni illee isuma siksee 64.48 fidee jechuudha. Kana fakkaata tooftaan lammaffaa. Isa kana gabatee ilaaluu ka jedhu barnoota darbe keessatti illee bal'inaan ilaallee jirra. Amma eegaa kana jenne gara tooftaa sadaffaa dabarra. Tooftaa sadaffaa yookiin mala sadaffaa. Tooftaan inni biroo saayintifik kaalkuleetaritti fayyadamuudhaan ta'a. Kunis tarkaanfilee armaan gadii gargaaramuun ta'a. Tokkoffaa lakkoofsicha tuquu. Lakkoofsicha tuquu yookiin barreessuu. 2 xaa paawariyaa tuquu kaalkuleetara keenya irratti jechuudha. Sadaffaa kaalkuleetara irratti tokko irra xaa tuquun 3 barreessuu lakkoofsi argamu kiiyub ruutii lakkoofsa kennameetii jedha. Tuquun lakkoofsi argamu kana tuquun san booda walqixa ta'aa kee yoo tuqxu lakkoofsi argamu kiiyub ruutii lakkoofsa kennameetii. Fakkeenya 21ffaa. Kiiyub ruutii 27 argachuuf kaalkuleetara saayintifikii fayyadamuun barbaadi jedha. Duraan dursinee lakkoofsa tuqna. Lakkoofsi keenya 27 itti aansuudhaan xaa paawariyaa ka jedhu tuqna. Xaa paawariyaa jechuun isii tana. Kaalkuleetara irratti tokko irra xaa ka jedhu tuquun 3 barreessira. Isiin tun isii tana baana 3 barreessisan booda itti aansuudhaan yoo walqixa tuqxu lakkoofsi ati argattu kiiyub ruutii keetii jechuudha. Gilgaala 2.8 kaalkuleetara saayintifik fayyadamuun kiiyub ruutii lakkoofsota armaan gadii barbaadi. Gaafii tokkoffaa
dhibba sadii fi 43 itti aansuudhaan xaa paawarii yaa tuqi jedhee isa tuyinaa erga isa tuyinee tokko irra xaa ka jedhu tuyinaa 3 barreessinaa 7 argannee jechuudha. Gaafii A. Gaafii B. Dura lakkoofsa keenya barreessinaa itti aansuudhaan xaa paawarii yaa tuyinaa sana booda tokko irra xaa ka jedhu eega barreessinee booda lakkoofsa 3 tuyinaa wal qixa ta'a gaaf goonu 10 arganne jechuudha. Gaafii C. 729 dura gaafii keenya barreeffannaa itti aansuudhaan xaa paawarii yaa ka jedhu ni tuyinaa itti aansuudhaan ammas tokko irra xaa ka jedhu tuyinee lakkoofsa 3 eega barreessinee booda deebiin nu argannu 9 akkas ta'a jechuudha. Kan sadaffaa yookiin ammoo daan ammoo kadaa dura lakkoofsa barreeffannaa itti aansuudhaan xaa paawarii yaa san booda tokko irra xaa ka jedhu 3 barreessinaa meeqa dhufee 3 tuqaa 6 8 maal jedha. Egaa inni kun kiubii sirrii miti jechuu ni dandeenya jechuudha. Dalagnee jirra. Lammaffaa kiub ruutii lakkoofsota armaan gadii mala hirmaattota kobxiin diriirsuu fayyadamii barbaadi jedha. A 15,625 akkam goonaa diriirsi jedhee inni lakkoofsi kun 2 hin hiramu 3 hin hiramu 4 hin hiramu 5 yoo hirree 3,125 ta'a. 5 irraa ammas 5 yoo hirru 625 ammas 5 yoo hirru 125 isa kana ammas 5 yoo hirru 25 5 yoo hirru 5 yoo hirru tokko. Egaa 5 keenya lakkaa'achuu dandeenya. 1 2 3 4 5 6. Egaa deebiin keenya akkam ta'a? 5 paawarii 6 argannee jirra. 15,625 qixa ta'a 5 paawarii 3 baay'isuu 5 paawarii 3. Kana jechuun 25 kiyuubii qixa ta'a 15,625 ta'a. Kanaaf maal goonaa? Kiub ruutii 15,625 jechuun as keessaa yoo ba'u meeqa ta'a? 25 ta'a jechuudha. Sababni isaa kuni baay'ataa si'a 3 25 waan ta'eef. Baa 2,744 isa kanallee kophiitti diriirsina jechuudha. 1,372 ammas 2,686 2,343 lamaan hiramu 7 hiruu dandeenya. 7 49 7 ammas 7 tokko. Egaa 1 2 3 7 3 ni qabna. 7 paawarii 3 2 baay'isuu 2 paawarii 3. Kanaafuu maal jechuu dandeenya? 2 baay'isuu 7 paawarii 3 14 kiyuubii jechuu dandeenya. Kanaaf gara gaafii keenyatti as deebinu gaafii 2,744 kiub ruutii keessaa yoo ba'u 14 ta'a jechuudha. Sababni isaa 2,744
baay'ataa si'a sadii kudha afuriiti jechuudha kan kudha afurii. Gaafiicaa 27 egaa hirmaatota kopxiitti didiriirsina jechuudha. Lamaan 13,500 lamaan 6,750 ammas lamaan 3,375 lamaaf hin hiramu sadiif 1,125 sadiif 375 sadiif 125 sadiif hin hiramu shaniif 25 shaniif shaniif tokko egaa amma ni lakkaanna jechuudha. tokko lama sadi shanii sadi ni qabna paawarii sadi jechuudha. tokko lama sadi sadi illee kiubii ni qabna jechuudha. tokko lama sadi lamas sadi qabna jechuudha. egaa hundee isaanii fudhannee paawarii bakka tokkotti deebisuu ni dandeenya. jechuunis lama baay'isuu sadi baay'isuu shan the whole cube godhuu dandeenya. kana jechuun lama baay'isuu sadi jaha jaha baay'isuu shan soddoma kiubii jechuudha. egaa maal jechuudha under radical 27 as keessaa yoo bahu soddoma ta'a jechuudha. daan maal jedha 13,200 lakkoofsi kun hedduu guddaadha. yeroo kenna gabaabsuudhaaf scientific calculator kenna fayyadamuu ni dandeenya. lakkoofsa koptii keessaa yoo barbaannu 17 firuu ni dandeenya. 17,803 arganna. ammas 17,459 arganna. ammas 17,27 arganna. sadihin 9
sadihin sadihin tokko. Ika waan barbaannu arganne jechuudha. Tokko lama sadi kiubii ni qabna. Tokko lama sadi 17 kiubii ni qabna. Kanaafuu 17 baay'isuu 3 kiub goona. Isa jechuun 51 kiubii jechuudha. Gaafii keenyatti deebina. 13,132,651 kiubii godhi yoo nuun jedhe deebiin keenya 51 ta'a. Sababni isaa lakkoofsi kun lakkoofsa kana wajjin wal qixa waan ta'eef. Gaafii lakkoofsa 3 kanneen arbaan gadii barbaadi. Gaafii A kiub ruutii 343 irra 729. Yeroo salphisuudhaaf jecha kaalkuleetara keenyatti fayyadamuu ni dandeenya. 7 baay'isuu 7 irra 9 baay'isuu 9 qixa ta'a. 7 irra 9 ta'a jechuudha. Egaa walumaa galatti sagantaan hanga sagantaa birootii walitti deebinutti. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa keessa tura.